Ministeerri galiiwwanii damee Adaamaa Excise Tax irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii gaggeesse. Maricha irratti sanada marii Excise Tax kan dhiyeessan Ministeera galii damee Adaamaatti Ofiisara olaanaa to'annoo fi hordoffii Excise Tax obbo Tasfaayee Badhaadhaa Excise Taxiin meeshaalee faayaa oomishaman oomishaalee miidhaa fiduu danda'an kanneen akka tamboo dhugaatii alkoolii fi pilaastikaa kan of keessatti hammatu ta'uu ibsan. Excise Tax የሚጣለው በሶስት መንገድ ነው። አንደኛው የቅንጦት ዕቃ የምንለው ላይ ሁለተኛው ደግሞ አካባቢንና የሰው ልጅ ጤና ይጎዳል ብለን በመናስበው ላይ ኤክሳይዝ ታክሲን ሜሻሌ ፋያ ኦምሻሌ ሚዳ ፊዱ ደንዳን ከነና ከተምቦ ዱጋቲ አልኮሊ ፊ ፕላስቲካ ከነፍ ከሰት ያመቱ በእነዚህ ላይ እንጥላለን maricha irratti argamuun kallattii hojii fi ibsa kan kennan Ministeera galii damee Adaamaatti hojii gaggeessaa obbo Salamoon Darribee Excise Taxiin sirnaan sassaabamuu qabaan dubbatan. Excise Tax ድንጋጌው ምን ይላል? ኤክሳይዝ ታክሲን ከኒን ሆጂራ ኦሉ ሜሻሌ ፋያ ፊ ሚዳናማ ፊ ናኖ irratti fiduu danda'an irratti ኤክሳይዝ ታክሲን guddina biyyaaf ga'een isaa laayyoo miti kanaaf sirnaan itti fayyadamuu qabna. Hirmaattonni sagantaa gama isaaniin Excise Taxii sirnaan sassaabuun faayidaan biyyaaf inni qabu olaanaa waan ta'eef sirnaan itti fayyadamuu qabnaan yaada isaanii kennan. Excise Taxiin yeroo baay'ee yoo ilaallu hordoffii cimaa fi to'annoo cimaa kan barbaadu maafi indirect tax kan jennu keessaa kunnaan taksii alkallattii ta'ee osoo argamu faayidaas ni qaba dhiibbaas akkam qabuutti jira jechuudha. Maafi jennee kan akka alkoolii fudhannee dhiibbaa hawaasarra gahaa waan ta'eef excise taxiin maaliif kanaaf baay'ee hordoffii yookiin to'annoo barbaada.